Ashamaar kafuunee nageenyi kan koo kan jaalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isinii kabajatu hordoftoota boonee intartimentii warri keessaa warri alaa warreen afaan koo dhageessan cufti keessanii guutuu addunyaa irratti warri argamtan akkam jirtu nagaa keessan aan obboleettiin keessan boonee intartimentii nagaa kooti galannoo waaqayyoof haa ta'u isinillee bakka nagaa taatanii guyyaa fi sa'aatii kana geessan isin hundi keessaniyyuu viidiyootiin adda turree jirra viidiyoo dhuunfaa kiyya ergan lakkisee bubbulanatti fakkaata har'a viidiyoo dhuunfaa kiyya walitti deebinee jirra gamunumaan naaf kolchaan isiniin jedha viidiyoo kiyya erga viidiyoo kiyyaatti osoo hin darbiin warroonni miseensa boonee intartimentiin taane miseensa boonee intartimentii ta'anutti dabalamaan afirraatiin yeroo hundaati warroonni miseensa taatanii hanga ammaatiin wajjin turtan galatoomaa jechuu ammallee akkuma kana laayik koomentii gochuun yaada keessan yeroo hundaa koomentiin booksiin nuuf kaa'u hin dagatinaa jechuun har'allee amsa keenya guyyaa ammallee baga nagaa nuuftan irra deebitanii video har'a qabadee dhufee yaada lama kan qabudha. Tokko akka gaaffiitti gama keessootiin gaaffii ani gaafatamedha. Gaaffii kana keessoo akkuma gaafatametti deebisuu nan danda'a. Garuu gaaffiin kun akka ilaalcha kiyyatti gaaffiin kun ilaalcha biraa of keessaa qaba. Ilaalcha sana immoo obboloota biraafillee haamilee obboloota biraafillee akkuma kana nama sanaafillee deebii quubsaa akka ta'utti bifa viidiyootiin hojjechuu barbaade malee gaaffii sana keessootiin deebisuu nan danda'a jechuudha. Gaaffii kun gaaffii nama lamaati. Namni lamaan kun na hordofaa jira yookaan immoo maqaa chaanalii kiyyayyuu beeku jee hin yaadne haa ta'u garuu haa galatoomanii dhufanii maatii kiyya ta'uu isaaniifiyyuu asuma yaada isaanii haa dhaggeeffatanii obboloota biraafillee ejjennoo akka ta'u jechuudha. Keessumaayyuu ijoollee yuutuuban isaanii karaarra galee fi ijoollee yuutuubii isaanii piinii deebisee fi ijoollee yuutuubii isaanii miseensa ta'anii waa hunda guuttatanii jabinni kiyya yookaan dhaamsi kiyya kun isaaniif jechuudha. Gaaffiin na gaafatame gaaffii simbiliidha. Haa ta'u garuu gaaffii sana keessa gaaffii ilaalchi jiru ilaalcha waan akka gadi qabummaa wayii yookaan waan akka tuffii wayii yookaan waan injiraami waan nama wajjin wal madaalchisanii jechuudha. Fakkeenyaaf yuutuubaroota warra olii jiran yookaan immoo warra har'a lafa garaa isaanii ga'anii waan barbaadan irratti hojjetanii itti fayyadamaa jiran hawaasa isaaniillee ittiin gargaaramaa jiranii fi nu wal bukkee qabaniiti jechuudha. Innis gama laayikii fi gama bi'uu fi gama hordoftootaa wajjin wal qabataa jechuudha. Haasa'u inni kuni akka kiyyatti ani keessaan salphisee gaaffii kana deebisuu nan danda'a. Haa ta'u garuu ijoollonni gaaffii kanas gaafatamanii gaaffii kanaan alattis viyuu isaanii ilaalanii laayikii isaanii ilaalanii ijoolleen haamileen isaanii osoo hojjechuu danda'anii osoo waa kalaqanii dubbachuu danda'anii osoo muuxannoo qabanii ijoolleen haamileen isaanii duubatti deebi'an yookaan immoo chaanalii isaanii kana viyuu isaanii kana akkuma nama laayikii isaanii kana ilaalanii ijoolleen duubatti deebi'an baay'een jiraachuu danda'u. Isaan kanaafillee akkuma kana akka ergaa ta'uufanii akkam viidiyootiin dalaguun yaadni kiyya na eeyyamee jechuudha. So kanaafi ergaan sun akkas jedha yookaan gaaffiin sun akkas jedha viyuun kan keessanii yeroo hundaa yuunifoormiidha. Akkuma kiroomii keessa turtanitti yookaan immoo akkuma laayivii sa'aatii dheeraa waraabdanii turtanitti viyuun keessan laayikiin keessan maaliin keessanii dabala hin qabu. Kanaafiyyuu yuutuubiin kun isinii kanfalaa jiramoo isinii kanfalaa hin jiru. Yuutuubiin kun isin fayyadamoo isin fayyadaa hin jiru. Kanarra osoo akkuma kaleessa injira guruppii tokko otoo akkuma kaleessaa sana guruppii keessaa maal gochaa ture isatu si fayyada ture kanumaaf jetteeti nu cufaa turte iddoo makaleessaa jira yuutuubiin kee jijjiirama hin qabu. Har'allee argamuun taate yookaan marga miseensa yuutuubii taate viyuun kee dabalaa hin jiru waan jedhudha jechuudha gaaffiisu. Haa ta'u garuu gaaffiin kun gaaffii mata'ee nama gaafate hundi jechuudha. Fakkeenyaaf namni suni kan viyuu kiyya deemee dhaqee gaafa ittis dhufe ta'ee searchiis godhee ta'ee viyuu kiyya kana kan laalu namni kun guddina kiyya fedheeti moo ceephoo kiyya fedheeti yookaan ammoo ilaalcha gaarii naaf qabamoo akkami jechuun akkaataan gaaffii sana gaafatamee akka injiraamii akka waan bifa tuffii wayii tokkooti jechuudha malee gaaffii nama gaafachuu waan jiru. Gaaffii nama gaafachuun garuu gaaffii bareedaa bareechanii haamilee namaa ta'a jabaadhu iddoo warri sun ga'an hin geessaa atis ganaadha lafaa ganaa reef ka'aa jirta irratti hojjedhu jedhanii sappoortii nama gochuu irra osoo hin taane qalalli godhanii bifa tuffii wayiitiin gaaffii nama gaafatanidha jechuudha. Kanaafiyyuu ani har'allee taanaanii hanga ta'e wanti na yaaddessu wantoota piroosesii gama yuutuubiitiin gugguutaman sanarraan kan hafe
ani har'aaf dantaa laayikii dantaa viyuu maalii hin qabu jechuudha. Maalii fi har'a iddoo ani taa'ee waraabuu fi waan ani dubbadhuu fi wanti ani jedhu barumsa akka hawaasa kiyyaaf hin dabarsine, wanti kun akka hawaasa kiyya hin fayyadne, hawaasni kiyya akka homaan irraa hin baranne sammuun kiyya ni amanaa jechuudha. Garuu gara fuulduraatti biyya abbaa kiyyattis galee yoo ta'e wanti kun yoo karaa naa qabate, wanti kun yoo naaf sirrate, wanti kun yoo karaa naaf bu'ee bor waan gaarii hojjechuu nan danda'a ta'inna wanta hawaasa kiyya fayyadu, wanta nas fayyadu, beekumsa kiyyaanis haa ta'u, wanta humna kiyya danda'een bor ofiis fayyadamee hawaasa kiyya nan fayyada ta'inna waan jiru sammuu kiyya of amansiiseen malee iddoo kana taa'ee asiin kotota madaamii, asiin sagalee daa'imaa, asiin sagalee jaraa, asiin waamamaa, asiin bilbila lafa kaa'a. Wanti kun akka barumsa namaa hin taane, wanti kun akka faayidaa hin qabne, har'aaf ani ergaa akka namaa dabarsaa hin jirre, istiidiyoon kiyyallee akka fudhatama hin qabne. Kanaafi obboleeyyan kiyya akkuma amma isiniin jechuu ture kun irraa bahetti deebi'aan jira. Inni biraan bilbilli kiyya yeroo darbe kufee cabee iskiriiniin isa seeraan ajajamaa jiru. Akkuma kanallee jarri warri ollaa yookaan warri abbaa birrii warra abbaa buddeenaan waamaa jiranii. Kanaafi walumaa galatti wanti hundumtiyyuu akka waan nuti hojjennu hundi barumsa hin qabne guutummaa guutuutti sammuun keenya nu amanaa hin beekna isa kana. Kanaaf gara fuulduraatti immoo waan guddaa hojjennaa jennee of amansiisneeti wanta hawaasa keenya hamma humna keenya amma dandeenye beekumsa keenya gama dubartummaa keenyaanis ta'e gama obsa biyya ormaatti barreenis ta'e gama waan hunda waanuma nurra ga'ee darbee fi wanta nuuf ta'es wanta nuuf hin taanes hamma tokko wanta irraa barannee wanta irrattis miidhamne hawaasa keenyaaf qoonna jennee of amansiisneeti kan nuti kireet goone akka kiyyatti anis kana of amansiiseeni. So kanaafi warroota hamilee namarra ejjechuu barbaadan immoo yeroo kamiyyuu harka hin kenninaa isin jechuu barbaada. Walumaa galatti gaaffii kana guddiseen osoo hin taane gaaffiin kun akkuma amma isin jechuu ture namoota biraallee akkuma kana isaanillee hojii isaanii kana ilaalanii gaafa namni mana isaaniitti gore viidiyoo isaanii hin daawwanne, gaafa viyuu isaanii hin daballe, gaafa laayikiin isaanii hin daballe, gaafa sabskraayibiin isaanii hin daballe, hamileen isaanii duubatti deebi'aa ta'innaa ilaalcha namni bakkee namaaf qabu kun isaaniyyuu deebi'anii ilaalcha kana ofiif qabu ta'innaa waan jiru nam viidiyoo kana hojjedhe malee gaaffii sana akkuma gaafatametti deebisuu ni danda'a. Namni gaaffii kana na gaafates immoo hordofaa kiyya yookaan hordoftuu kiyya waan taateef chaanaalii kiyya jala waan jirtuuf isheen akkuma dhageessu asumaan isheetillee deebii ta'a. Warroota kaaniifillee warroota akkuma kana gaaffiin gaafatame kana ofiillee warri of gaafachaa jiran warroonni haamileen isaanii duubatti deebi'aa jiru warri kaayyoo isaanii maseensuuf of amansiisanii jiran isaanillee akka irraa barataniif malee gaaffii kanaan akkuma keessoon gaafataman keessoon deebisuu hin danda'a jechuudha. Kanaafiyyuuti walumaa galatti isin nama kamiyyuu yoo ta'e kabajaanii nama kamiyyuu yoo ta'e jaaladhaanii hanga isinii danda'ame chaanaalii namaallee itti gaafa dhuftan sabskiraayib godhaa, laayik godhaa fi homaa tokko wanti isinirraa hir'atu wanti isinirraa dabalamu hin jiru. Warroonni akka kanatti chaanaaliin kee maaliif biyyoon isaa akkasiin ta'u maaliif akkasii jettanii gamanumaan asirratti waan isinitti hin barbaadu namoonni nuti fakkeenyaa fi amma yuutuubii kana kareet goonee irratti hojjenna jennee of amansiisne warroonni jirru gaaffiin kun karaa isaanii miti kanan gaafatame jechuudha. Gaaffii kanan gaafatame nama dhuunfaa nama chaanaalii hin qabne namoota lamaanii jechuudha kanan gaafatan isiniif galee malee gaaffii nuti wal gaafannu nuti waan nuun gallee waan irratti fakkeenyaaf keessaa fa'anii warra na dura jiranii warroota akkuma nama sila isinii tuqee warri piiniin isaanii deebi'ee isaan irraan fakkeenyaaf ni gaafadha jechuudha wanta hin beekne maaliif na dura waan jiraniif isaan akkasii osoo ta'e anuu isaanii irraa hin dubbadhu jechuudha. Garuu namoonni kun warroota tuffii baay'isan warroota kaleessallee gauma miidiyaa kanaatti erguman yuutuubii kana kireet godhee erganii akka kanaan dura onlaayinii irra taa'u dhiisee erga kanaan dura oduu odeessuu dhiisee maal jechuu erga dhiisee warroota gama yuutuubiin illee aad fireendii jala na baasanii jechuudha namoota baay'eedha jechuudha. Kanaafiyyuu isaaniif akkuma jirutti deebii ta'ee warroota immoo ofii isaaniillee akka gaaffii isaaniitti hin taane chaanaalii isaanii kan ilaalanii akka hin dadhabne akka ejjennoo isaanii duubatti hin deebine fuuldurumatti akka deemanii carraa isaanii akka mukkuran isaaniifis asumaan barumsa haa ta'uufan viidiyoo kana dalaguu jira malee akka hin gaafatamte keessoon deebisuu wallaalee miti yookaan immoo gaaffii kana guddisee miti jechuu barbaade walumaa galatti. Inni kun isa kana. Inni biraan immoo warroota chaanaalii keenya gurgurraa abaluun biyya galtee achumaan baddee
erga biyya galtee abaluun chaanaal sharatu jechaan jirtu nus gaafa gallee kanatu nu mudata kanaafiyyuu chaanaalii keenya gurgurraa warroonni jettanis baay'ee keessan jirtu jechuudha warroonni galuudhaaf karaa jirtan warroonni galuudhaaf qophooftanii jirtan akka warra biyya galee achi buuteen isaanii akka miila bakarwaaree warreen achi buuteen isaanii dhibame kana akka isaanii isinis akka achi buuteen keessanii hin dhibamne har'a haala mijeeffadhaa galaa wantoota isaan irratti duubatti deebi'anillee wantoota isaan irratti badanillee gaafadhaa qoradhaa maal ta'an rakkoo abbaa warraatii immoo rakkoo qilleensaatii immoo rakkoo waayifaayitii immoo rakkoo bilbillee harkaa baduutii immoo maal ta'aniitii jarri kun duubatti deebi'anii jettanii gaafachuunis wal qorachuunis kan keessanii jechuudha. Fakkeenyaaf carraan boonee fi carraan lalisee tokko miti. Laliseen carraa ishee wajjin uumame qabdi, booneen carraa wajjin uumamte qabdi jechuudha. Kana jechuun ani nam tokko biyya galee ejjennoo isaa duubatti deebi'ee yookaan kaayyoon isaa duubatti deebi'ee fi kan boonee duubatti hin deebi'u jechuudha. Akkuma bifti keenya addaa, hojiin keenyallee, kaayyoon keenyallee, karoora keenyallee, muuxannoon keenyallee, beekumsi keenyallee addaa jechuudha. Nam tokko konfiidensii qaba. Nam tokko immoo sodaataadha. Nam tokko immoo ija laafessa. Nam tokko ija jabeessaa jechuudha. Nam tokko waan godhu hunda ofitti amanamummaatiin godha jechuudha. Nam tokko immoo waan godhu hunda namatti hirkate namni waan godhuuf, namni waan dubbatuuf, namni yuutuubii kana waan dalaguuf yookaan immoo namni kamiyyuu wanta raawwatuuf namni raawwatullee baay'eetu jira jechuudha. Isiniif galaami. Kanaafiyyuu ani carraa kiyya ni mokkora jettanii ergatti galtanii wantoota isin barbaachisu har'a guuttadha. Malee keessaafu warroonni chaanaaliin keessa waan hunduma isiniif gootee piiniin isiniif deebi'ee warroonni chaanaaliin keessan karaa isiniif qabatee miseensa taatanii warra waan hundumaa of harkaa fixanii warroonni piroosesii fixanii irratti hojjechaa jirtan ani akka kiyyatti har'allee jabinaan isiniif hawwaa jechuudha. Warroonni biyya galuuf karaarra jirtan immoo haala mijeeffadhaatti galaa kun amma isiniin jedhe biyya keenya rakkoo baay'eetu jira. Bilbila nama harkaa fudhachuun illee jira. Bilbila kana nama harkaa otoo hin fudhachuun duratti viidiyoo obboloonni nu dura jiran warroonni akka abduufaa warroonni akka makoodiifaa waan baay'ee barsiisanii jiran ijoollee kana lamaan miti ijoollee baay'eetu amaariffaan illee wanta isin fayyadu wanta chaanaalii keessan fayyadu amaariffaan illee seentanii ilaaluu dandeessanii jechuudha osoo biyya hin galiin duratti wanta akka fakkeenyaaf gaafa bilbilli namarraa badee kooddii dijiitii jaamoo dijiitii 8 immoo 10 waan akkasii sana jechuudha. Sanafaan qobaatti dijiitii sana dagachuuf hin qabdanii waan jedhu yeroo darbe abduun barsiisee ture jechuudha. Wantoota akkasii maaliif biyya keenya yeroo baay'ee hattuutu baay'ata. Isa kana beektanii moo beektan? Biyya keenya yeroo baay'ee hattuu waan baay'attuu fi kana hundaammoo gaafa hattuun sun bilbila keessan isinirraa fudhattee isin bilbila biraa yoo bitattan chaanaalii kan keessatti seenuu isuu dandeessanii jechuudha. Sababiin isaatu chaanaaliin tokko bilbila tokko irraa gaafa bilbila tokkotti dabarsitan eeyyama isin gaafata waan ta'eef eeyyama sana immoo dirqama silkii sanarraatii eeyyama laachuu qabdan isin silkii tokko irratti deebisuuf jechuudha. Isa kana hunda isin otoo as jirtanii waan hunda haala mijeeffattanii yoo galtanii wanti duubatti isin deebisu wanti haamilee keessan hojjetu wanti haamilee keessan naaffisu yookaan haamilee keessan maseensu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf ejjennoo godhaa jechuu barbaadeeti walumaa galatti. Wanti abdii nama kutachiisu baay'ee jira. Yuutuubiin ofii isaatiiyyuu haala namatti cimsee ofii isaatiiyyuu piroosesii namatti cimsee adeemsi yuutuubii kaleessa obboleeyyan ittiin darbanii fi adeemsi yuutuubiin har'a ittiin deemaa jiru tokko kan taane hundi keenya iyyuu hin beekna. Isa kana beektuu hin beektan beektuumi. Kanaaf iyyuutii innuu isaa asittuu yaaddu waan ta'eef warroonni waan hundumti isinis irratti warroonni biyya galaa jirtan haala mijeeffadhaa galaan ammallee dhaabsa gote akka wallaalummaa kiyyatti jechuudha. Beekee osoo hin taane isiniif galee. Kanaaf iyyuu abaluun dadhabeef yookaan abaluun karaarraa badeef yookaan abaluun duubatti deebi'ee fi ana wanti duubatti na deebisuu hin jiru. Ani isa miti jaati yookaan ani ishee miti jaati of amansiisa. Isin galee. Kanaaf asitti haala mijeeffadha bilbila yoo ta'e illee intarneetii yoo ta'e illee bakki jireenya keessanii bakki isin abbaa warraa keessa wajjin jiraattan tarii kan abbaa warraatti galuu dandeessan tarii immoo galtanii abbaa warraa gochuu dandeessanii hundi keessanii jechuudha. Namni biyya lafaa kana irra jiru macheema abbaa warraa malee namni jiraatu hin jiru. Inni heerumnillee ganaa heerumee abbaa warraa wajjin jiraataa jechuudha. Kanaaf iyyuu bakki jireenya keessan sunillee bakka mijataa yoo ta'e waayifaayi galchachuu dandeessan haala salphaatiin jechuudha. Ji'a yoo kaffaluu baattan waggaatiin kaffaltanii waayifaayi galchachuu dandeessan. Kan harkatti baatanii deeman sana yoo bitachuu dhabaatan illee jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleeyyan kiyyaa haamilee keessan hin cabsiina, haamilee keessan of hin buusiina, jabaadhaa. Maaliif nuti daftarii keenya ganneerraa kana booda gallee barachuu
hin dandeenyu hin baranna yoo jennellee umurii kanaan kana booddee gallee daa'imni nu barbaachisti jireenya nu barbaachisa ammas gallee piroosesii biraa eegaluun numa waan nurraa bareedullee miti waan nu fayyadullee miti jechuudha. Kanaaf iyyuu hanga danda'ame bakka daftarii keenyaa sana bakka daftarii keenya ganne sana yoo nu mijate yoo nu milkaa'e yoo itti milkoofne waaqayyo nu gargaare gama yuutuubii kanaatiin kadhannee hin adeemna. Kanaaf iyyuu haamilee of buustanii nullee haamileen buusina warri nurra jirtan jabaadha. Naamsa kootii viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Bakki dogoggoraa yoo jiraate nuuf kolchaa gamanumaanii yaada keessan koomentii inboxiitiin naaf kaa'u hunda gatinaa beekee isin gorsaan jiru yaaduma wal jijjiirraa waluma hubachiisnadha. Isin hundi keessan iyyuu boonee biratti jaalatamtoota. Askumni lagaa yaadurree wallakka sakkumaan dhufee ijaan sin argaa. Askumni lagaa yaadurree wallakka sakkumaan dhufee ijaan sin argaa.